عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتنا هردوتو مسلوتوب إن شاء الله كان لها ريا دي ربنا مي أبدي ربي تنقل فودرة وانا يدوك واتيك يسني في دالتها إن شاء الله ميرا فيديو توك ودي دي جرا فيديو سنيس فكينا في يرومنا كان تلفونك إنك راقم نكنا سأديرا تلفونك إن نورا في تجرا فكينا مي تلفونك كان كم تجرا تقولني غيرا هنگت سأنورا نفتو حالتين بيوكتن دينو كمبرا أمو برنامج سأديرا نورا في تقولالتين غيرا يرو مراسا غوني في أكا غيرا سايدمي أفرا يرو مراسا تقول سان قفت فايدة من دينو يرو سان برنامج سني في دان غيا برمتا غوتي حالوان كانتين itira kan singarsiisa na hortofaa godhuma video kan settingi telefoona keessanii settingi seena yeroo raabaa natti qol deemne diisal wal biinkel hara dhooftan jechuudha asira cuqaaftanii haala kanaan naa baha yeroo haala kanaan isin bahe fakkeenyaaf ni gartanii guyyaa irraa qofa sa'a lamaa fi daqiiqaa 50 takka telefoona keenyatti baase jechuudha. Qixxaan suudhaaf proogiraama kamsaa dheeraara turre proogiraama kamsaa hanga sadarkaa 8 siifida YouTube daqiiqaa 49 Facebook 32 akkasittiin sa'aatii waliin tartiiban siifida bal'inaan laaluu feete bakka irraa cuqaafta. Asirratti cuqaaftee yeroo raabate fakkeenyaaf YouTube qofa asirratti YouTube irra cuqaaftamas guyyaa irraa qofa YouTube daqiiqaa hanganatti fayyadame guyyaa kaleessas yoo ilaaluu feete as tuyita guyyaa itti ilaaluu feete as tuyita guyyaa irraa sa'aan nu telefoona keenya batti baasuu jiru waqtii yeroon telefoona keenya baasuu jiru kana fakkaatu guyyaa irraa ergaa meeqan nu seenaa yookaan nu taate ergaa 211 akkana sadarkaa ergaa telegiraama ergaa guddina haala guyyaa irraa proogiraama ergaa guddaa qabu tartiiban sadarkaa akkasii kaha ittaan suudhaan fakkeenyaaf proogiraama sa'aa dheeraa YouTube sa'aa dheeraa irraa fite yoo ta'u taate isa kana guyyaarraa yeroo muraasa qofatti godhannee daqiiqaa 20 daqiiqaa 10 yoo qofa laalu kafeenu yoo taate akkaataa itti godhannee irra deeffannee yeroo daqiiqaan sun dhumatte proogiraamni sun ifidha jechuudha. Haala yeroo kan ittiin qusannu jechuudha duba deebitee irra cuqaafta yeroo irra cuqaaftee irraa baate ab timers kan har'a dhooftan yeroo asirra dhooftan irraa baatan proogiraama hidhuu feetan irratti proogiraama dhayxaniitiin irra cuqaaftan yeroo irra cuqaaftan haala kanaan yeroo kan nu bahe yeroo hanga feetanii daqiiqaa sa'a hanga feetanii irratti hidhatanii sa'a hanga hidhuu feetanii irratti hidhataniitiin irratti okkeettan proogiraamni kun guyyaarraa sa'a hanga itti hidhatanii alatti isinin dalagu ifidha yookaan ammoo yeroo irratti hidhattan san dheereffadhaa isinin jedha. Kana fakkaataa barumsa keenya kaarraa haala guyyaarraa yeroon keenya telefoonatti bahuu haala ittiin beekuu dandeenyu haala ittiin yeroo keenya to'achuu dandeenyu jechuudha hedduu waan nama fayyadadhe yaada. Proogiraama tokko kan yeroo sa'a dheeraa sirraa fi tokko yeroo qofa itti godhattee yeroo muraasti godhattee haala inni yeroo keessa raafinneen haala daqiiqaa yeroo itti godhatan qofa fayyadamtee yeroo san ga'e inni ifidha jechuudha. Daawwattoota kana barumsi guyyaa irraa kana fakkaataa hanga barumsa biraatti walitti deebinu sheer godhaa sabsaa godhaa nu gargaara isin jecha hamilee nuuf ta'a barumsa hedduu qabannee abdii rabbiitiin gala fuulduratti dhufaa jirra nagaan nu tura.